maali yoo mana keessatti tolfattanoo mana keessa jalqaba ji'aatti torbaanitti silaa sagantaa qabdaniin eega beektanii sagantaa keessan bareechifachuuf jecha piraaktisii maaf hin goone piraaktisii jechuun of qopheessuu shaakaluu sagantaa qabdu san irratti shaakala kee tolfachuu maal jechuudha mee inni lammaffaa fedhii namaa malee viidiyoo namaa waraabuudha rakkoon namni keenya qabu tokkoffaan ijoolleen kun amma viidiyoo kana ni waraabaman malee maalinnata isaa irraa beekan ammoo ka maalinnata isaa irraa beeku fiyuu isaa guddifachuudhaaf jechuun namoonni waraabu kun silaa yakkamuu qabadu seerri jiraate waraabamanii fuula miidiyaa addunyaa gubbaa gadhiifamanii kana amma yookiin bilbila hin qaban jechuun silaa bilbili yeroo amma namni dhabe hin jiru walumaa galatti hayyama abbaatiin ala bakka sirni jiru yookaan bakka sagantaan jiru dhattanii sagantaa abbaa sanii warri waraabdanii yakkamaa akka taatan qofa of qabaadha dhugaa rabbi yakkamaadha namni akkanaa maal jechuudha viidiyoo ma arga waraabanii toora miidiyaa irra gadhiisu keessaayyuu ani kana saalfachiisu kana qaanfachiisu namoota afaan oromoo haasayan bicha ummatuma afaan keenya haasayan maali silamaa hin tolle jedhee bar wannummaa oromoo ku inni maali hin toluu jedhee bar amma waan viidiyoo babbaalagee qoqqoshaashaa kanneen illee namoonni gabbaasu namoo bakka afaan oromoo haasawu saba biraa takkaan agarre'an mala sheeriin isaanii na bira gahuu dhabe allahu aalami waan qoshaashaa takkaan agarre'an saba biraa miidiyaa irratti gadhiisu waan arge uma arge piliis nurraa dhaabbadhaa silaanullee gajaa argine waan kana gadi baasuun hin ooluumi dhaabbadhaa waan akkana kana warroonni sheer gootanii nutti fiddanii riippoortii nurraa godhaa malee waan hin taane sheer nutti hin godhinaa waan ijaa arguuf namatti hin tolle dhageeffachuufis namatti hin tolle nurraa dhaabaa bismillaahi irrahmaani irrahiim inni lammaffaa namoota fedhiin ala sagantaa namaa deemtanii waan argitan waraabdanii fuula miidiyaa irra maxxansitan osoo argamtanii wallaahi yakkamaadha isin yakkamaadha mee amma gurbaa kana fame maabiraatii iyyuu qabanii mee maal godhuu waraabdanii warra maabiraatii iyyuu fiifuun qabu miskiina fuula bilbilaa bichaa itti ibsitanii kan waraabdan maaliif barbaachise abboo dhaabbadhaa nurraa of eegaa bismillaahi irrahmaani irrahiim waan tokko waraabuun dura wanti waraabamu sun bareedaadha moo hin bareedu jedhaa ilaalaa akkasuma namoonni sagantaa garagaraa qabdan sagantaa eebbaa haa qabaatanii sagantaa gaa'elaa haa qabaatanii sagantama fedhee yoo qabaatan sagantaa keessan san waraabuun dura shaakala isin barbaachisa sagantaa keessan san hagam akka bareedu hagam akka ija miidiyaatti namatti tolu hagam akka laalanii nama yaanii nama fakkeenya namni namarraa waa korojee bar istaayilii garagaraa namni namarraa korojee waa jejjedhaa bar amma kana wannuma ijaa hin laaluufuu namatti hin tolle maal godhumaa waraabdanii gadhiiftan yaa aboo nurraa dhaabbadhaa piliis nurraa dhaabbadhaa warroonni waa sheer gootanii nu bira geessitan kun nurraa dhaabbadhaa bismillaahi irrahmaani irrahiim walumaa galatti na ofalchaa isiniin jedha obboloota kiyya namoonni viidiyoo kana dhageeffattan yoo isinitti tole laayik godhaa yoo isin gammachiise sheer godhaa laayik godhaa viidiyoo wali aanuun walitti deebinaa turtiin keessan nufaana haa ta'u isiniin jedha nagaan naaziraadha waan dubbadhu keessatti dogongorri yoo jiraate afuwan lillah